Himatatti dhiyaate sadeen keessaa lama qofaa kan taa'e dhaddachi mana murtii Feederaalaa Lidataa Ramaddii Tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa har'a dhimma deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa ilaalee jira. Beellama Raatiinis dhaddachi mana murtii kun himata lammataa kan obbo Taayyee irratti dhiyaate meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuu jedhuu fi himatamaan akka ragaa ittisaa dhiyeeffatanii himata kana ofirraa faccisaniif ture. Kanaanis obbo Taayyee mana murtichaatii fi armaan dura akkuma jedhe meeshaa waraanaa argamu hin haalle jedhanii garuu meeshaa waraanaa biratti argame jedhan kunini kan humni mootummaa quba hin qabne miti. Kanaafuu yakkan nagaafachiisuu hin qabu jechaan waakkii isaanii dhiyeeffatanii jiran. Ittisa ragaatiifis obbo Taayyeen aangawoota biyyattii olaanoo 5 dhiyeeffachuu fi garuu aangawoonni maqaan akka ragaa ba'aniif eerame kunneen maalirratti akka ragaa ba'an hin eeramne jechaan abbootiin murtii dhaddachaa walfalmii bitaaf mirga har'a ture irratti eeranii jiran. Kanaafis himatamaan obbo Taayyee Danda'aa deebii yoo kennan aangawoonni kunneen warra walitti dhiyeenyaan hojii hojjetaa turredha jechaan deebii kennanii jiran. Falmii bitaa mirgaa irraa irrattis obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa himata malee ji'ootaaf na turseera jechaan kan himatan yoo ta'an abukaatoon akkanaaf hin dhaabbanneefis jaarmiyaan tikaa biyyaalessaa biyyatti ogeeyyii seeraa na duraa sodaachiseera jechaan himata dhiyeeffatanii jiran. Ittisa ragaa fi himata obbo Taayyeen dhiyeeffatanis abbootiin murtii dhaddachaa deebii kennan ragaa obbo Taayyeen waammatan kan maqaan itti gaafatamaa ministeera nagaa olaanaa darbees kan muummee ministeeraa fi kan kantiibaa magaalaa Finfinnee dabalatee keessatti eerame ilaalchisees warreen kun akka dhiyaatanii fi ajaja akka kennu ibsanii jiran. Himata obbo Taayyeen abbaan alangaa mootummaa sarbiinsa mirga namoomaa irraan ga'eera jechaan dhiyeeffataniif ammoo koomishiniin mirgoota namoomaa haa qoratu jechuun ajaja kan dabarse yoo ta'u sodaachisaa abukaatoowwan koo ragaa jedhaniif ammoo jaarmiyaan tikaa biyyattii dhiyaatee akka ibsa kennu ajaja akka dabarsus dhaddachi mana murtichaa ibsee jira. Dhaddachi mana murtii Feederaalaa Lidataa Ramaddii Tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa himata obbo Taayyee irratti jecha Muddi darbee kaasee kan to'annoo poolisii jala jiran deetaa ministeera nagaa Itoophiyaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa yeroo afuraffaadhaaf dhimmi isaanii har'a dhaddacha mana murtii Feederaalaa Lidataa Ramaddii Tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraatti dhiyaate ilaalamee jira. Obbo Yawalash Taammiruu abukaatoon obbo Taayyee dhaddacha irraa mormii abukaatonni himata abbaan alangaa obbo Taayyee irratti dhiyeessee fi murtee kennuu himu. የዛሬ ቀጠሮ የነበረው ነብይን ነው ብይን የተቀጠረበት ምክንያት እኛ በዋና ክሱ ላይ አቃቤ ሕግ ባቀረበው ክሱ ላይ መቃወሚያ አቅርበን akkas jedhu obbo Yawalash beellamni keenya irraa kun murteedhaaf ture. Murteen kunis himata abbaan alangaa dhiyeesse irratti mormii dhiyeeffannee turre. Mormiin nuti dhiyeessine obbo Taayyeen deetaa ministeera nagaa biyyattii miseensa caffee Oromiyaa fi miseensa koree giddugaleessaa paartii badhaadhinaa waan turanii fi sanaan bilisa ba'uu qabu kan jedhu ture. Inni lammataa immoo obbo Taayyeen yaadi barreeffamaa isaan barreessan kan himataaf isaan geessu miti. Yaada uummataa ibsan kanaaf himatamuu hin qaban mormii jedhudha kan nuti dhiyeessine turre. Mormiiwwan lameen kana egaa manni murtii kun kuffiseera jechuun dubbatu. Kana boodas jedhu obbo Yawalash dhaddachuma kanarratti himatamaan obbo Taayyeen himata sadeen jechuun labsituma adabbii akka 251 fi 257 eeruun diinaaf propagaandaa ta'uudhaa fi meeshaalee waraanaa seeraan ala hidhachuu jedhaman kan isaan irratti dhiyaatee fi deebii kennanii jiranii jedhu. የእምነት ክህደትም ቃል እንዲሰጥ ተጠይቆ ነበር። በሶስት ካውንቶች ነው የተከሰተው። በሶስቱም ካውንቶች ላይ ክዷል። ነገር ግን በመጀመሪያው ሁለት ካውንቶች ላይ akkas jedhu obbo Yawalash ammas jecha amantii yookaan waakkii isaa akka kennu gaafatamee ture. Himata tokkoffaa fi lammaffaa irratti waan barreesse waakkanne garuu kana barreessuun koo yakka miti jedhe. Inni kan meeshaa waraanaa seeraan ala hidhatteettaa kan jedhu wal qabata. Sun erga aangawa ministeera nagaa ta'anii booda hojii siyaasaa keessatti adda addummaa uumame jedhame hordofee eegumsi qaban ka'e. Sun yoo ka'u of eeguun qabaa waan jedhu yaada dhiyeessan. Sanaanis warri gaggeessa siyaasaa meeshaa argannaan seeyyamna yaadanaan jedhan kaasu. Kanaafis cina galeessaan naaf eeyyamameera waan jedhuuni himata dhiyaateef waakkii isaanii dhiyeessaniiru jechuun dubbatu. Abbaan murtii dhaddachaas caamsa bultii 29 bara 2016 ganama sa'aatii 3 walakkaatti jecha ragootaa dhaggeeffachuudhaaf beellama qabu obbo Yawalash himanii duraan Finfinnee Meeksikoo harka poolisii Feederaalaa kophaa kan turan obbo Taayyeen ammatti sirreeffamtoota seeraa kaan waliin akka walitti makaman ta'eeras jedhaniiru. Abbaan murtii dhaddachaaf kan dhiyaatee ture komiin herregi baankii maatii poolisiin ugguramee ture jedhame lakkifamus obbo Yawalash ibsanii garuu qabeenyi kan akka bilbila harkaa fi kitaaba obbo Taayyeen barreessaa turuun dheeranis qabamee jira jedhanii sunis akka deebi'uudhaa fi har'a waaree booda manni murtii deebiitti kennas jedhaniiru.
Dhiitaa ministeera nagaa duraanii kan turan obbo Taayyee Danda'a muddee 11 bara 2023 to'annaa jala kan oolan yoo ta'an ji'a gurraandhalaa darbe kanas caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuunsaa ni yaadatama.